Dhaabii jedha. Shubbisaadhaaf akkasuma kiroogiraafara akkasumas leenjisaa shubbisaadha. Alex carraaqataadha. Shubbisuu ta'uu danda'e gaariidha. Lamaayyoo Dhaabii ani nama ogummaa kana keessa baay'ee isa dinqisiifatudha. Lamaayyoon kilipoota isin argitan kilipoota hedduu waliin dalagne. Ijoollee haaraan waggaa ba'anis dabarsee ijoolleedhaafis gumaatu irratti adda dureedha. Kan kutaalee adda addaa hundumaayyuu haala miidhagaa fi bareechee muuziqoonni aadaa Oromoo akka bareedu kan taasisu Alamaayyoo Dhaabiiti. Ogummaan kun nama leenjisuu qofa miti ofiif hojjetanii ogummaa kana argachuun baay'ee ulfaataadha. Aadaa keenyas duudhaa keenyas jecha wareegama kan falu tokko umuriidhaanis ijoolleedha. Sichi waan hedduu hojjechuu danda'as jedhee abdiin irraa qaba. Sirboonni aadaa Oromoo qoratanii gaafatanii akka Alamaayyootti ta'anii otoo hojjetanii nama dhaloota dhaalchisuuf kaayyoo qabu nama amala gaarii qabuudha Alamaayyoon. Shubbisa ijoollee akkamii akka inni oomishe kilipoota adda addaa irratti anamma argaa jirru kana jechuudha. Kanaaf kan hanga ammaatti hojjete kun hanga hojjechuudha malee ol malee gadi miti hanga namni tokko hojjechuu danda'u ol hojjechaa jira waan ta'eef kanaaf nan dinqisiifadhaan. Gaa Alamaayyoon yeroo waliin turre keessatti shubbisaa cimaa, kiroogiraafara cimaa, leenjisaa cimaa dhaan beeknudha. Shubbisa irratti hundaa'ee kitaaba kana qopheessuun isaa kitaaba barreessuun waa'ee ulfaataadha. Inni ittuma deemaa jira wal qabsiiseetu. Kanaaf Alamaayyoon nama gaarii nama ilaalcha gaarii qabu namni gaafa guddatee argamu nama gammaduudha.